Ashama akkam jirtu jiraattota naannoo keenya akkasumas uummata Oromoo, Oromiyaa fi Oromiyaan ala jiraatan hunda. Ani maqaan koo Asraat Abarraanaan jedhu waajjira naamusaa fi inspeekshinii mana murtii waliigalaa Oromiyaa keessatti ofiisara olaanaa dagaagina naamusaati. Guyyaa irraa kana ergaa dhimma naamusaa wajjin wal qabatee keessattuu manneen murtii Oromiyaa keessatti haalli naamusni itti hoogganamaa jiruu fi akka waliigalaatti abbootiin dhimmaa keenya dhimma naamusaa maal beekuu akkamitti hubachuu qabu kan jedhu gabaabseen kaasa. Egaa uummanni Oromoo hundumtuu haala danda'ameen safuu fi duudhaa qabuun dhimma isaa achumatti qeedhaan jaarsaan yoo xumuratee ta'e baasii fi dhamaatiin barbaachifneef otoon saaxilamii dhimma isaa achumatti yoo fixatee ta'e irra caalatti filatamaadha. Garuu kun ta'uu baate gara mana murtiitti dhimma isaanii qabatanii dhufaniiru yoo ta'e dhimmoonni naamusaa yookiin immoo kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa keessatti haala abbaan dhimmaa tokko itti hubachuu danda'uu fi karaa tasgabbaa'aa fi karaa naamusawaa ta'e abbootiin seeraa dhaddachi hojii isaa akka hojjechuu danda'u naamusa isaanii eeggatanii socho'uunii fi keessattuu manni murtii waliigala Oromiyaa qajeelfama sirna dhaddachaa lakkoofsa 14 muraa 2014 keewwata 27 jalatti abbaan dhimmaa tokko dhaddacha irratti fi mooraa mana murtii keessatti naamusni isarraa eegamu maal akka ta'e tokko lamaan tarreessira. Isa sanarratti gabaabseen tarreeffamni isaa maal akka ta'e nan kaasa jechuudha. Jalqaba irratti abbaan dhimmaa tokko gara mana murtii Oromiyaatti yookiin gara qaamolee seera hiikan kanatti yeroo seenu jalqaba irratti nageenya waloo keenyaaf sakatta'insa barbaachisaa ta'e yeroo gaggeeffamu tumsa sirraa eegamu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Itti aansuudhaan abbaan dhimmaa kamiyyuu guyyaa beellama isaa, guyyaa sa'aatii beellama isaa, bakka beellama isaa argamuudhaan yoo xiqqaate daqiiqaa 10-15 dursee dhaddachatti argamuudhaan dabaree isaa eeggachuun isarraa eegama jechuudha. Kun immoo tokko tasgabbuma abbaa dhimmaatiif baay'ee murteessaadha. Lammata hojii mana murtiitiif hojii dhaddachaa salphisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni biraa abbaan dhimmaa tokko dhaddacha irratti wanti inni sirnaan hubachuu qabuu fi beekuu qaban jennee yaadnu yaada qabu karaa tasgabbaa'aa ta'een haala kabaja abbaa seeraa fi haala kabaja qaama isa falmu waliin qabu karaa safuu duudhaa eeggateen jechoonni isaan itti fayyadaman safuu fi duudhaa Oromoo kan eeggate ta'uu qaba jechuudha. Kun kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa naannoo sanatti raawwatamuuf gahee fi gumaacha olaanaa waan taphatuuf jechuudha. Inni biraa abbaan dhimmaa mooraa mana murtii keessatti akkasumas dhaddacha irratti haala danda'ameen bakki aara galfii abbaan dhimmaa ni jira. Kutaan odeeffannoo ni jira. Waliigala sochii fi qabatama manneen murtii keenya irra jiran qaamni odeeffannoo kennu achirraa argachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kabachiisaan dhaddachaas haa ta'u hojjetaan mana murtii kamiyyuu ajaja isaanii dabarsu kabajaan fudhatanii yoo waliin deeman ta'e kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa keenya karaa tasgabbaa'aa fi naamusawaa ta'een akka raawwannu gahee guddaa nu taphachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni biraa abbaan seeraa dhaddacha irratti ergaa inni dabarsu ajaja inni kennu kabajuudhaan kabajamaa abbaa seeraa kabajamaa mana murtii jechuudhaan walii abboomamuun wal dhaggeeffachuun akkasumas eeyyama dhaddachaatiin yookiin eeyyama abbaa seeraatiin ala qaama isaan falmu abukaatoo isaan falmu shakkamaa himatamaa maqaa yaamuun sirrii miti jechuudha. Akkaataa qajeelfama sirna dhaddachaa keewwata 27 irratti tokko lamaan dhimmoonni kun gadi fageenyaan tarraa'anii jiru jechuudha. Gama biraatiin abbootiin dhimmaa keenya wanti isaan sirnaan hubachuu qabanii fi beekuu qaban dhaddacha irratti falmii yeroo gaggeessan karaa tasgabbaa'aa ta'een yaada isaanii qindeeffatanii asii fachi otoo hin socho'iin xiyyeeffannaa abbootii seeraa otoo hin hatiin jechoonni isaan fayyadaman filatamaa ta'ee yaada isaanii irratti qofa tasgabbaa'anii yaada isaanii yoo kaafatan ta'e kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa sanaaf gumaacha olaanaa taphachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni biraa gara mana murtiitti dhufuun dirqama ta'ee argameera ta'e taanaan dhimma keessan karaa seeraa fi heera sirna jiru irratti hundooftanii haqa keessan
baafachuu haqa keessan argachuudhaaf socho'uu qabdu jechuudha. Asirratti wanti ani kaasuu barbaadu karaa qaxxaamuraatiin dhimma keessan haqa keessan argachuudhaaf yaaluun rakkoo qaxxaamuraa biraatiif isin saaxiluu danda'a waan ta'eef dhimma kanarraa of qusachuun baay'ee murteessaadha. Maaliif jettan ta'e taanaan karaa qaxxaamuraatiin haqa keessan argachuudhaaf socho'uun rakkoo qaxxaamuraa, dhamaatii qaxxaamuraa, badiinsa qaxxaamuraa biraatiif isin saaxiluu danda'a waan ta'eef kana sirnaan hubachuun baay'ee murteessaadha. Gama biraatiin yeroo ammaa kana keessattuu sirna tajaajila manneen hojii mootummaa keessatti daldaaltonni harka galfachuunsaa beekamaadha. Ilaallamaas jira waan ta'eef darbee darbees manneen murtii keenya keessatti daldaaltonni kun socho'uu danda'u, mul'achuu danda'u. Inumayyuu jechoota garaagaraatiin abbootii dhimmaa keenya burjaajessuudhaaf yeroo yaalan nutis qorannaa keenyaan bira geenyee agarree jirra waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf maal jedhu abbaan seeraa hundumtuu harka kiyya jira. Dhimma keessanis ni xumursiisa. Dhimma namoota hedduu xumursiisee jira. Gama biraatiin harkaan yoo deemuu baattan lukaan deemtee bu'aan isin fiddan hin jiru jechuudhaan abbootiin dhimmaa karaa seeraa fi sirna jiruun akka isaan hin falmannee fi abdii akka kuttatan warroonni godhan fi warroonni hojii akkasii hojjetan jiraachuu danda'u waan ta'eef namoota kanarraa of qusadhaa. Akka keenyatti namoonni kun hattoota. Namoonni kun burjaajessitoota. Namoota kana seeraanis isaan gaafachisuun hin danda'amu. Gama biraatiin manneen murtii keenya keessatti darbee namoonni tokko aangoo hin qabaannettis fayyadamaa jiraachuun isaa bira geenyeerra jechuudha. Abbaa seeraatu hin ta'in an abbaa seeraati jedhanii abbaa dhimmaa kan burjaajessan aangoo hin qabnetti kan daldaalan jiraachuu danda'u waan ta'eef namoota kanarraa illee of qusachuun isinirraa eegamaa waan jedhu kana qabna jechuudha. Inni biraa manneen murtii keenya keessatti kaffaltiin raawwatamu hundumtuu keessattuu kaffaltiin kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa wajjin wal qabatu nagaheedhaanii fi nagaheedhaan ala kan raawwatamu hin jiru jechuudha. Al tokko garuu namoonni tokko keessattuu hawaasni mana murtii hojii kan akka hojjetan aangeeffaman ergama isaanii kenname duubatti dhiisuudhaan maallaqa kana nagaheedhaan ala funaananii garuu gara kaazinaa mootummaatti osoo hin galchin achumatti warri hambifatan jiraachuu danda'u waan ta'eef galii mootummaan irraa argatu akka hin arganne warri taasisan jiraachuu danda'u waan ta'eef abbootiin dhimmaa keenya galmee isaanii yeroo saaqan akkasumas kaffaltiiwwan maallaqa imaanaa wajjin wal qabatu yeroo qabsiisan nagahee fudhachuun akka hin daganne gama kanaan carraa kanaan kaasuun barbaada jechuudha. Dhumarratti wanti ani kaasuu barbaadu egaa abbootiin dhimmaa kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa keessatti rakkoowwan yookiin hanqinaaleen naamusaa isaan mudachuu danda'a jechuudha. Hanqinaalee naamusaa kana immoo sirni isaan itti komatanii fi sirni isaan ittiin dhiyeeffatan yookiin immoo hanqina isaan irratti uumame kana qaama isaanii qoratuu fi furmaata isaanii kennu manneen murtii keenya keessatti caaseffamee argama jechuudha. Sadarkaa mana murtii waliigalaatti waajjira naamusaa fi inspeekshinii mana murtii waliigalaa. Sadarkaa mana murtii olaanaatti garee naamusaa fi inspeekshinii mana murtii olaanaa. Sadarkaa mana murtii aanaatti ofiisara naamusaa fi inspeekshinii mana murtii aanaa jechuudhaan caaseffamee komiiwwan abbootii dhimmaa irraa ka'an qaama simatu, qaama qulqulleessuu fi qaama himannaa banu jira waan ta'eef qaamolee kanaatti dhiyaachuudhaan badiiwwan naamusaa keessattuu abbaan seeraa namoota sinfalmu wajjin hariiroo addaa qabaate waliin nyaata, waliin dhuga, firummaa addaa qaba yoo ta'e duudhaa naamusaa keenyaan gartu maleessummaa irraa eegamu hin baanne waan ta'eef badii naamusaatiin ni gaafatama waan ta'eef komiin dhimma akkasii raawwatamee argameera yoo ta'e komachuun kan danda'amu ta'uu isaati jechuudha. Inni biraa sirna kenniinsa abbaa seerummaa keessatti namni kamiyyuu himataanis haa ta'u himatamaan ija walqixaatiin ilaalamuu qaba. Kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa walqixa argachuus qaba waan ta'eef jechuudha. Asirratti darbee kan mul'atu maallaqa gaafachuun ni mul'ata jechuudha abbaa dhimmaa. Kanaaf abbaan dhimmaa tokko galmee isaa wajjin wal qabatee kenniinsa tajaajilaa inni argachuudhaaf socho'aa jiru wajjin wal qabatee maallaqa gaafatameera yoo ta'e, matta'aa gaafatameera yoo ta'e, ragaawwan barbaachisoo sinirraa eeggamu qindeeffattanii
caasaalee naamusaa armaan duratti isinitti himaa ture sanatti dhiyaachuudhaan nama kana saaxiluun akka irraa baratuu fi tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu tarkaanfiin seeraa tarkaanfiin naamusaa barbaachisu akka fudhatamu gahee keessan akka bahattan gamanumaan erga kan koo dhaammachuun barbaada jechuudha. Inni biraa abbaan seeraa yookiin hawaasni mana murtii yookiin hoggansi mana murtii aangoo qabuun sirnaan fayyadamuun seerawaadha. Kanarra darbee garuu aangoo garmalee fayyadamuun aangoo isaaf kennametti garmalee fayyadamee argameera ta'e taanaan kunis badii naamusaati yookiin immoo aangoo isaaf hin kennamnetti raawwatee argameera ta'e taanaan kunumti illee badii naamusaatiin nama gaafachiisa jechuudha. Gama biraatiin seera ifaan jiru ifaan ifatti barraa'ee namni kamiyyuu hubachuun danda'amu otoo jiru kana cabsee argameera ta'e taanaan badii naamusaatiin qaamni kun ni gaafatama jechuudha. Gama biraatiin ragaa sobaa ta'uusaa otoo beeku ragaa sobaa ta'uusaa osoo sirnaan hubatee jiru yoo ragaa sobaa kanaan fayyadamee fi akkasumas kanaan fayyadamee murtii barbaachisu kenneera ta'e taanaan abbaan seeraa kun badii naamusaa raawwateera jennee ilaalla waan ta'eef jechuudha. Inni biraa namni kamiyyuu hawaasni keenya abbootiin dhimmaa keenya gara mana murtii dhufan kabajni isaanii eeggamee keessummaa'uu qabu. Kana yeroo hin jedhu namni tokko irratti murtaa'uu danda'a, isa tokkoof murtaa'uu danda'a. Kun seeras sirnas waan ta'eef jechuudha. Kanarra darbee garuu namoonni tokko darbee abbaa dhimmaa kan arrabsan, kan xiqqeessan, kan sukkaneessan aangoo qabanitti garmalee kan fayyadaman jiraachuu danda'u waan ta'eef akka keenyatti abbaan dhimmaa kabajamuu qaba. Kanas yeroo adda addaa qajeelfama sirnoota keenyaan uwwisa kenninee fi hubannoo yeroo garaagaraa kennaa jirra waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsi isaa haa xiqqaatu malee rakkoon akkasii kun darbee ni mul'ata waan ta'eef namni yookiin abbaan dhimmaa rakkoon akkasiin irratti qaqqabee jira jedhee amanu yoo jiraate ta'e komisaa qaamolee naamusaa armaan olitti isinitti himaa turetti dhiyaatee dhiyeeffachuu danda'a jechuudha. Egaa abbootiin dhimmaa keenya komii naamusaa isaanii kan akkamittiin dhiyeessuu danda'u kan jettan yoo ta'e inni jalqabaa komii naamusaa abbootiin dhimmaa qaban qaamaan dhiyaatanii afaaniin rakkoon akkasii nama ebelu jedhamuun lakkoofsa galmee akkasii irratti narratti uumamee jira. Naaf haa qoratamu, naaf haa ilaallamu jechuu danda'u jechuudha. Gama biraatiin barreeffamaanillee yaada isaanii qindeeffatanii dhimmoota badiin kun eenyuudhaan uumame, lakkoofsa galmee kamirratti, kutaa kam keessatti, maqaa qaama rakkoo kana uume sana caqasuudhaan komii ofii dhiyeeffachuun hin danda'amu. Asirratti wanti abbootii dhimmaa keenya hubachiisuun barbaadu dirqama baasii hin taaneef saaxilamuu qaban komii isaanii kana barreeffachuudhaaf jechuudha. Haala danda'ameen harkaanis haa ta'u ni katabatu yoo ta'e barreeffamaan yookiin immoo kompiitaraanis haa ta'u barreeffatanii komii isaanii dhiyeeffachuun kan danda'amu ta'uu isaati jechuudha. Kan biraatiin abbaan dhimmaa fagoo Oromiyaa ta'ee yaada isaa bilbila qabnuun caasaalee kanaaf bilbilatee rakkoowwan isarratti uumame badiiwwan naamusaa isarratti uumame sana komachuun kan danda'amu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti manneen murtii Oromiyaa keessatti naamusni sirnaan kan hoogganamaa ta'u, naamusni labsiidhaan caasaaleen naamusaa labsiidhaan tumamanii caasaan kun sadarkaa mana murtii waliigalaa irraa kaasee hanga sadarkaa manneen murtii aanaatti kan hunda'anii hojiirra jiran ta'uusaa fi qaamoleen kun abbootii dhimmaa kana hawaasa mana murtii naamusawaa ta'e akka uumamu gochuudhaaf yeroo adda addaa kana hojjechaa jiran ta'uu isaa. Namni kamiyyuu badii uumeen hanqina naamusaa uumeen kan gaafatamu ta'uu isaa. Akkasumas hawaasni keenyas dhaloota naamusawaa ta'e horachuudhaaf dhaloota malaammaltummaa tuffatu, dhaloota alnaamusummaa irratti qabsaa'u, dhaloota logummaa jibbu uumuudhaaf uummanni hundumtuu, uummanni Oromoo jiraataan naannawaa keenyaa Oromiyaa keessatti jiraatu hundumtuu gahee isaa bahachuu qaba.
manni murtii keenya mana murtii hawaasa isaatiin amanamaa ta'e, mana murtii olaantummaa seeraa mirkaneessuu danda'u, mana murtii kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa si'ataaf dhaqqabamaa loogirra bilisa ta'e akka kennuu danda'u dandeessisu gahee keenya bahachuun nurraa eeggamaan ergaa kooti galatoomaa.